ya volinjato, vole, ya volinjato, vole, ya warrakeya, vole, maalumaaf ya jirana baragadaatu wakkana Oromaan amma yoomiti kan nu sirbamu nuufi konsertiin ijoollee Oromootiin qophaa'e tokko nu barbaachisa artistoota keenyaan nu bashannanuun barbaannu nkofalluuni nu shaashaan jennu konsertii nu qopheessa magaalaa Finfinnee keessatti kan dhufnee shaashaatti jaalannallee irraa nafu kamitti wallaggaa keessa darballeeti isa dhiisaati ijoollee makeenyaaf qopheessaami albamii Haceesan utuu Haceen lubbuun jiraate konsertii Haceesana dirree masqalaa irratti shaashaatti jenna turre artistoonni Oromoo Dubaayiidhaaf DC Kanaadaa kana dhaquu itti beektu maaliif achitti konsertii akkasiin nu qopheessine darabba beekuun jedha jira jirtu matqashtii akkam nageenyi keessan badhaadhaa arras walitti deebinee jirra gaa viidiyoota hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashaa jettanii walitti deebinee jirra maarii warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochaa viidiyoo kana yeroo eegaltan immoo like gochuu akka hin dagannee akkan Oromoota mara buqqee koo na qarqaara yaada qabdan qiiqa qabdan immoo gara koomentii jalatti tar na gochuu akka hin daganne jecha gara viidiyoo keenyaarra Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Abdii kutadhaa dhiiroo dhuguma rabbii isin jedha abdii kutadhaa qamadii barana facaasame sanarraa xiqqoon tokko illee nageessi jedhee yaadee ture akkamitti warra kana bukkee akkamitti dabartee dhuftee nageessiree dhiiroo abdii kutadhaa isinillee maal garuu waama isin tura akka fe'aa jiru fakkaata. Gaaffii tokkoon si gaafadha naa deebisuu qabda. Tole na gaafadhu. Daabboo sadi bittee sadan keessaa lama si jalaa kufa. Feestaala keessatti meeqatu hafa? Abbaa birrii sadii moo abbaa birrii shanii? Abbaa birrii sadii. Birrii sadii moo feestaala tarsaasa? Tarsaa uraa qabuutiin si kennan. Nageeddaraa jedhaani kaa. Maafan istiidiyoo keessoo qofaa ta'e isin bohaarsa isin bashannansiisaa ala ba'ee piraankiin hojjedhu ani maaliif nafa gaaffiin hojjedhu kamii maatiiwwan chaanaalii kiyyaa bohaarsuu danda'a jedhee yaade piraankii hojjechuu eegaluun ture beektu garuu abdiin kutadhee dhiiro eegin viidiyoo kana ilaalee booda abdii kutadhe gonkuma yoo akkam ta'e ijoollee keenya piraankii godhina dhugaa rabbii isinitti hima ijoollee keenya piraankii hin beekan ciriiman beekan piraankii viidiyoo kana naaf ilaalami. Safu tadi bil bil. Akan soalnya. Jalan jalan mana yang selgeja? Safu. Safu. Ani mana safu tu? Esa. Angko ada sih. Nabeta. Nabeta. Sebab ane satu sebab garus tu kena lalu. Sirki ko ada kan nabeta. Nabeta. Simbe ko safu. Nangge ka. Kuasi. Nata arab. Rabaris. Nata garsi sih. Ish nata garsi. Mana? Nama saya rasa. Nanti. Gutuma video pranki kana description jala sini kaadha gaadha wadda addittiin bohaartuttiin bashannantu dhugaa rabbii hedduu nama bohaarsa linkii isallee description jalatti argattu. Shubbistoota keessaa eenyu jaallatu turtan amma yoona falmattu walaa falmataa walaa eenyu khalaas yellam kana booda hin jiru dhugaa rabbii isiniin jedha hedduu dandeessi mucaan kun baay'ee dandeessi umurii isheen manaatti akkana shubbisteennaan yoo guddattu ilaalaa gaa. Ilaamee ilma ko waan ani sitti bukana ximmoodhaadhaan na dhaggeeffadhu ilma ko Oromoon gaafa mammaaku jirbini wal qabattee arbaitii jedha. Misaalee qabuutiin si tana achi keessa fiigiiti muka sadii fidii kottu dafi ilma ko. Kana akkasitti cabsime agartee mukti tokko qobaasaa homaa faayidaa hin qabu ilma ko yoo lama ta'e malee hoodhummoo kanammoo lamaansaa cabsime. Lamaansaa cabsuun hin danda'amu ilma ko kanan siin jechuu barbaade ani dubartii baree hedduu isheerraa obboleessa tokko sii dabaluu barbaade kana hundumaa dandaanne ilma ko. Qilleetaan shwaagillee ergaan isaa ariifii ture ergaan isaa iddoo ariifiidha garuu maaloo dhabeetta deebii isaa qofa kan mucaan ittiin tolle.
dhalaan yoo diddibachuu dhiifte maal rakkoo qaba? Ni fokkatti. Wallah ni fokkatti. Allah yoo fuuldura rabbii tolchee haalli toltolee babal'attee jaartii lama godhuuni haga afuriitti waan shari'aan hayyamtuuf maal akka nan qabu jechuudha. Afur footaa jechuudha. Shari'aan waan hayyamtu godhuun dirqama obsee. Dirqama akkam? Dirqama akkasii jira? Obsigaa viidiyoo inni kaameeraa wanti godhu jirra miti dhiisi. Kaameeraa dabarree suuta of. Shari'aan afur hayyamta akkisiin itti hayyamtu garuu akkanatti miti. Akka absanii miti waan shari'aan jettu. Qara addunyaa sun rabbiin bal'isee si kan maaliif beektate? Cufee hojjaasanii kan deemina makka. Maaliif cufta? Diba kamsiita. Shari'aan afur hayyamtu garuu akkanatti hayyamtu. Afur hayyamtee afran godhuun dirqama maal kana waan dura. Ana itti afuraan dhibii fuuta. Maal dantaa heeti gaatu waan feene ni fadaalii waan kana cufu. Cufin maaliif cufta kaameraa naa ta'uti waan si gaafachuu jirna deebis. Fidiyaamee fidiyaamee tan seqaltiin beetu miskaname. Ibsa wanni nas gaafachuu jirna deebisi. Qaldiin itti bar gaaffii nu gaafatan uummanni gaaffii isaanii deebisuuf jira waan kan bar warri dhugaa jedhanii fudhatan ni beektame. Maa dhugaa jedhanii fudhatan Maaliif fudhan? Sabaa gabaabsis kan nuyi maantaan. Gabaabsitee osa? Wayi. Obsa isi gaa sireesii baala waan akka ta'u malee barbaachisa ta'uu gara maataan maa godhatte. Saa fuudhuu niyyaan qabu hangana tokko an fuudhuu jaartumaa'u takkitti dana malee dabaraa itti godhu niyyaan qabu amma waa. Siin baalaadha. Amma waa kam? Ajaa'iba! Ayyee itti fuuf. Fuula guurteetii miti obse. Obsaa inda obsee ni beektu jedhee yaada YouTube gubbaa irratti waliin viidiyoo hojjetu. Maal jettu garuu yaada kana irratti yaadi keessan maaloodha. Komentii jalatti na barreessaa 2 3 4 hafuudhu moo hin danda'amu moo keessuma warri dubartoota wanta kana akkas naa deebistanii fedha. Ayyigaa jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii kiyyaa viidiyoo tan irrattiin bohaartu ittiin bashannantu shaashaa jettu jedheen qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture aga viidiyoo kan biraa waliin deemnutti gaa. Video kana warri like godhe like gochaa subscribe warri godhe subscribe godhaa maatiiwwan qashtii kanatti daama video ta lamaan kana daawwachaa nageenyi keessan akka cirracha bishaanii isiniif baay'atuun jedha out Abba jannee kana afaanuma keenyaan katabne dubbifna Abba jannee kana afaanuma keenyaan katabne dubbifna